Itoophiyaan seera adeemsa falmii yakkaa fi ragaa waggoota dheeraa lakkoofsisetti fayyadamaa turuun ishee ibsameera. Haala qabatamaa addunyaa fi biyya keenya keessa jirtuun ammoo gama seeraatiin wantoonni fooyya'uu qaban hedduutu jiru. Bu'uuruma kanaan manni maree bakka bu'oota uummataa bara kana seera adeemsa falmii yakkaa fi ragaa haaraa labsii lakkoofsa 1410 muraa 2018 taasisuun raggaasiseera. AMN Plus sagaleen dhalootaa seera adeemsa falmii yakkaa fi ragaa ba'e ilaalchisuudhaan mana maree bakka bu'oota uummataatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimmoota seeraa fi haqaa obbo Isaa Booruu dubbiseera. Seerri adeemsa falmii yakkaa fi ragaa Itoophiyaan itti dhimma ba'aa turte waggoota 60 kan lakkoofsise waan ta'eef fooyyessuun barbaachisaa ta'e argamu obbo Isaan hubachiisaniiru. Seera adeemsa yakkaa akkuma beekamu biyya kana keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1960 bahe. Waggaa 60 ol jechuudha. Zabana Jaanhooy bahe har'a sadarkaa biyyi keenya irra jirtuun wal kan simu miti jechuudha. Mootummoota yoo xiqqaate 2 fi sanii ol sirna keessatti hammatame jechuudha. Biyyi tokko haa taatu malee. Kanaaf seerri adeemsa yakkaa bara 1960 bahe sun sirna federaalizimiin beeku. Seerri adeemsa yakkaa egaa seera yakkaa san akkamitti hojiirra oolchina kan jedhu kan murteessu jechuudha. Seerri adeemsa falmii yakkaa fi ragaa amma fooyya'ee bahe kun kan duraanirraa waan addaa maal qabatee dhufee jennee obbo Isaa Booruu gaafannee jirra. Barbaachisummaan isaa tokkoffaa sirna federaalizimii heera mootummaa amma biyyi keenya ittiin bulaa jirtu kanaan akka wal simatu taasisuudha. Kan biraa seerri adeemsa yakkaa bara 1960 bahe sun akka lakkoofsa Awurooppaatti hanqinoota hedduu waan qabu. Murtii irra deebi'anii ilaaluu wanni jedhamu seera biyya keenya keessa hin jiru. Namni tokko itti murtaa'amu ragaa sobaatiinis haa ta'u osoo waan adda addaatirraa ka'ee itti murtaa'a. Xumura irratti eega murtiin itti murtaa'e booda ragaan qabatamaan murtii san jijjiiru yoo argame irra deebitee haalli itti laaltu hin jiru jechuudha. Keewwata akkasii hin qabnu. Kanaaf tokkoffaa keewwata akkasii as keessatti akka hammatamu ta'ee jira jechuudha. Adeemsa yakkaa keessatti seerota danqaa ta'an keewwattoota danqaa ta'an fooyyessuu waan barbaachiseef jechuudha. Kanaan dura seera bahe keessatti akkaataa adeemsa kenniinsa ragaa ilaalchisee wanti qindaa'ee ol kaa'ame akka hin turre obbo Isaan ibsanii seera adeemsa falmii yakkaa fi ragaa fooyya'ee bahe keessatti garuu hanqinoonni kanaan dura turan guutamuu eeranii kanumaan wal qabatee seerri haaraa fooyya'ee bahe kun manneen murtii naannoo Oromiyaa akka magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaniif akkamiin hojiirra oola isa jedhuuf obbo Isaan ibsaniiru. Manneen murtii federaalaa yakkoota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti raawwataman piraayimarii laaluu danda'u. As keessatti takka lamaan tarraa'ee jira jechuudha. Haa ta'uti garuu keewwata 25 xiqqaa 3 irratti tarraa'ee jira. Yakka manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaatti irratti raawwatamu wal qabate. Mooraa manneen hojii as keessa jiran san keessatti kan raawwatamu wal qabate. Kana yoo jennu dantaa fi faayidaa mootummaa naannichaatiin kan wal qabatu jechuudha. Dantaa ummataatiin kan wal qabatu jechuudha. Akkasuma baajata naannichaatiin yakka raawwatamu. Aangoo yakka kana irratti murteessu manneen murtii Oromiyaatiif kennaa jechuudha. Seera adeemsa falmii yakkaa fi ragaa haaraa bahe keessatti lammiileen biyyattii afaan dhalootaa isaaniitiin himachuus ta'e himatamuu akka danda'aniif mirganii kennaa kan jedhan obbo Isaan lammiileen gara manneen murtii aadaa deemuun rakkoo isaanii gama aadaatiin akka furataniifis seerichi akka deeggaru ibsaniiru. Yoo rakkoon afaanii isa mudate kan himatuu fi himatamu jidduu jechuudha. Mirga afaan danda'uutiin hiikuu fi akka barbaachisu kaa'ee jira jechuudha. Adabbiiwwan filannoowwan biroo of keessaa qaba. Kan biraa immoo araarri jira. Filannoowwan biroo jennu araaraan akka xumuramu as keessatti hammatamee jira. Kan biraa immoo aadaan sirna aadaatiin sirna araaratiin murtiin akka dhumu kan taasisu haqa dhugummaa kan baasu jechuudha. Sirna haqaa kana dhuguma haqa ummataaf akka haqti argamu kan taasisu waan ta'eef labsii baay'ee murteessaa kan. Hojiirra oolma isaa guyyaa Nagaarit gaazexaa irratti maxxanfamee kaasee hojiirra oolaa jechuudha.